fayyaa keessanii Oromoo maatiin koo badhaasa naa qopheessan. Galateeffachuu barbaadna. Egaa uummanni Oromoo siifanii kun badhaasa ishiitii. Badhaasa kanaa badhaasa kanaa kan ishiin mootee dhufte kana gommaadhaa irratti dhaabbatanii deemanii chaarjerii kan deemaa namni hundumni beekanii warri biyya kana jiran achi siqqiqooshi asitti akkuma argitan geema fiddee dhufte anis waanan waadaa seeneef waadaan ishii kanatu jechuudha. Ishiinis waadaa seentee anis waadaan seenee jechuudha. Anis waadaan seenee ishiinis waadaa seenteeti yoo mootee dhufte ani kana sii bitaan jedheen. Akkuma ishiin immoo nan moo'aa jettee waadaa seentee ishiinis isaan gadi qabe sammuu kasan. Ishiinis ni mul'ataa ta'e. Ishiinis egaa namni hojjetteetti waadaa seentee akkuma dhaqxeenii hin mootee isa ishii mooteef immoo anis waadaan seene waadaatu narra jira waadaa ishii kana qabee jechuudha. Kanaafuu ana qofa otoo hin taane haadha fi abbaa taanee yookaan immoo maatii hundinuu yoo hundi isaaniitu obboleeyyan waliigallee badhaasa kana goone jechuudha. Badhaasa siifanidhaaf goone yeroo dhufutti akkam hin moota? Hin moota yeroo dhufutti akkam? Hin moota jechuudha yeroo dhufus. Dukan binas yeroo dhufutti hin moota karaa ta'e? Dubbatu afaan Oromoo jedhu. Okay, isin fuulduratti bannaa waan keessa jiru laallaa. Egaa wanti as keessa jiru manneen laallaa. Suuta. Kata kuni ono sati katalogi sati kuni charger sati lagi sekarang mo ega wani gudat kana jechu sifani kana itu ande sekarang kena pakai Timberera. Egaa kana fakkaata. Ijoollee keenyaaf wanti kana goonu hamlee itti jabeessuudhaaf, hamlee itti horuudhaaf yeroo dhufutti kana caalaa akka isaanii injifatanii tottofsiisuun akka isaanii injifatanii waan nuti barbaannu hawwii keenya wanta kana wanni goonee jirruu fi akka nama tokkootitti yookaan akka faamilii keenyatitti akka maatii keenyatitti ijoolleen kun boru hegeree biyyaa ta'uu biyya kana isaantu eegaa waan deemuuf waan amannuuf kana isaaniif wannoo goonee jechuudha. Egere biyyatti ijoolleen kuni egere biyyatti borummoo kana caalaa akka isaan hojjetanii isaanillee fayyadamaa nutillee fayyadamaa akka ta'an nuti ijoollee keenya dhallee ijoollee yeroo guddisnu ijoolleen akka boru of dandeessutti
akka nama gargaartu akka nama irratti hirkattu otoo hin taane ijoolleen obsi dubbachaa jira yaa bani isa bani ijoolleen kuni akka yeroo dhufutti nama gargaaruu danda'a. Namni isaan gargaaru isaan nama gargaarutti akka ce'anitti ijoollee guddifnaa jechuudha. Kanaafuu kana fakkeenyaaf kaasee namoonni akka kiyyaa namoonni maatii qabdan namoonni immoo maatii horachuu deemtan kun ijoolleen hegeree biyyaati. Biyya isaantu dhaala. Nuti boru duunaa isaan hin hafanii. Kanaaf jecha immoo ijoollee kana immoo akka isaan hin rakkannee fi akka isaan namatti hirkatanii harka namaa hin laalleef yeroo hundumaa dhimmi ijoollee dhimma guddaa ta'e argamuu qaba jedheetii yaada jechuudha. Kanaafuu waan nulaa daawwattaniif galatoomadha. Siifaniin ijoolleen kun hundinuu kan uummata Oromooti. Ijoollee tana guddinneet Oromoodhaa dhiibnu. Aadaa Oromoo, safuu Oromoo, Oromiyaa isaanii dhiibnee deemne waan ta'eef ijoollee nuti kophaan qabnu. Ijoollee maatiin keenya takkaa kophaan qabna. Maaliif ijoolleen ta'u uummataati, kasabaati, kabiyyaati. Akkasitti amannaa jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo baadiyyaa kaaba kibba kan jirtan ijoollee bifa kanaan haa jajjabeessinuu daa'imman biraa dhaabbannu daa'imman keenya hegeree keenya jennee yaaduun nurra jira ijoollee dheennee tuffachuun nurra hin jiru. Kanuman isinii dabarsuu barbaade galatoomadha. Siifaniinis gammaddee jirti. Nutis gammannee jirra jechuudha. Amma nu lameenuu gammachuu jirra jechuudha. Kanaaf waan kana wanni dhiyeessineef. Kanaafuu horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaalannaa galatooma. Want to company, want to